Kaleessa mana ofii dheeraa kanarratti gabaasa qabna. Yuunivarsiitiiwwan Amboo, Dambidolloo fi Wallaggaa barattoota simachuuf qophii xumurree guyyaatti jalqabaa jedhamnu eegaa jirraa jedhu. Gama kaaniin qarshiin Itoophiyaa eega jijjiirame as maallaqni herrega baankii galfamee fi herregi baankii haaraa baname hedduu ta'uun ibsameera. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa. Hawaasummaa gamee oduuf gara namootti sin deebisa. Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Bara kan hojiin hidha laga Abbayyaa irratti geggeessamu murteessaa ta'uu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Hojiin hidha sanaa sadarkaan inni nambarra jiru gammachiisaa ta'us dubbatan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kan yeroo ammaa daawwannaa hojiif Itoophiyaa keessa jiran pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin ta'uudhaan har'a hojii hidha laga Abbayyaa guddichaa fi hojii Koishaa yookaan Gibee Afuraffaa daawwatanii jiru. Televiziyoonni Itoophiyaa gabaasuu isaa eeruudhaan Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti hidhi laga Abbayyaa bara kana amma baachuu danda'urraa dachaa saniin baachuu akka danda'u eegamu ta'us dubbata. Piroojeektiilee misoomaa adda addaa daawwatu yoo ta'u akka qaama daawwannaa piroojeektiilee misoomaatti muummichi ministeeraa Abiyyiif pirezidaantii Isaayyaas madda annisaa elektiriikii kan Gibee 3 daawwatan jechuudhaan duraan waajjirri muummichi ministeeraa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaa irratti gabaasee ture. Walloo Kaabaaf Walloo Kibbaa keessatti ragaan amma walitti qabame akka agarsiisutti godinaa hawaasa Oromoo fi Shawaa Kaabaa keessatti gandoota 136 irratti weerarra waannisaa mul'atee jira. Midhaan maasaa hektaara 87,000 ga'u irratti biqiles miidhaan irra ga'uunsaa gabaasamee jira. Kun immoo uummata qonnaan bulaafis ta'e uummata magaalaa bitatee nyaatuuf miidhaa yaaddessaa ta'uusaa kan himame yoo ta'u, Walloo Kaabaaf Kibbaa bakkawwan weerarri kun miidhaa irra geessise keessa uummata jiraataniif mootummaarraa akka gargaarsi barbaachisu ta'uu dubbatu jiraattonni. Miidhaan hawaannisaa kun bulchiinsa naannoo Tigraay keessa seenuudhaan miidhaa dhaqqabsiisuunsaas ragaaleen achirraa argaman eeraa jiru. Waldhibdeen mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti uumame naannoo sana deemanii uummata weerara hawaannisaan miidhame gargaaruudhaaf gufuu ta'uu hin danda'u ka jedhan ministeerri deetaan ministirii qonnaaf misooma baadiyyaa ka federaalaa obbo Indaalee Habtaamu garuu gargaarsa sanatti bobbaasu sirnaaf gahaa mootummaa naannoo Tigraay irraa argachuun ka barbaachisu ta'uusaa fi mootummaan Tigraay immoo miidhaa naannoo sana mudate ilaalchisee gabaasaa akka isaaniif hin kennin dubbatanii jiru. Gama biraatti gabaasaa Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa erge keessatti kan VOA'f ibsa kennan biiroo qonnaaf misoomaa baadiyyaatti itti gaafatamaan hariiroo uummataa obbo Mikaa'el Mirus kan mootummaan federaalaa ragaa argachuu akka dadhabe dubbatu kana ilaalchisee naa deebii kennan mootummaan federaalaa duraan gargaarsa keemikaalaa fi uffata ittiin ofirraa ittisaa gargaaraa ture. Eega yeroo dhiyootee as garuu gargaarsicha nurraa dhaabee jira. Gama ragaa kennuutiinis yeroo adda addaatti keessumaa bakkawwan xayyaaraan keemikaalatti biifuun danda'amu ilaalchisee ragaan barbaachisu ergameeyyuu mootummaan federaalaa garuu Tigraayin dhiisee naannoolee birootti keemikaala biifa jechuudhaan komatan. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti weerarra waannisaa godinaalee 3 fi aanaalee 17 keessatti babal'achuunsaa himamee jira. Waajjirri qonnaaf misooma baadiyyaa naannoo Tigraay akka ibsetti weerara gurmaa waannisaa sana ittisuudhaaf carraaqqiin cimaan kan godhamaa jiru ta'utu himame. Biiroo qonnaaf misoomaa baadiyyaatti itti gaafatamaan hariiroo uummataa kan naannoo Tigraay obbo Mikaa'el Mirus raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gurmuun waannisaa kun yeroo kanatti akka dhufu dursamee tilmaamamee waan tureef jecha uummanni hedduun ba'ee hojii ittisaa hojjetee jira jedhanii jiru. Keessumaa kanneen naannoo Affaar wajjin waldaangeessan aanaalee lama keessatti ogeeyyiin naannolee lameen keessaa baba'an bakkawwan hawaannisni hanqaaquusaa itti yaasu dursanii adda baasachuudhaan keemikaalatti biifanii jiru jedhanii jiru. Ta'us garuu weerarra hawaannisichaa akka baay'ee babal'ate waan ta'eef jecha miidhaa namaan midhaan irra ga'ee jira jechuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaasee jira. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni baay'een Awurooppaa gama lixaa keessa jiran filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi sadaasa 3 fuuldura keenyaa geggeessamuuf jiru irratti dorgomaan paartii Dimokiraatii ittaana pirezidaantiin duraanii Joo Baayiden akka injifatu kan fedhan ta'u dhaabbanni YouGov jedhamu kan uummata Awurooppaa 10,000 hedduutti lakkaa'aman gaafachuudhaan gabaase beeksisee jira. Gabaasaa guutuuf sora.
Gabaasana Britain, Faransa, Germany, Spain, Xaaliyaan, Denmark fi Sweden keessa qopheessan. Warra Denmark harki 80 akka Joe Biden dorgommii pirezidaantummaa tana mo'uu fedha. Harki 6 akka Donald Trump ammallee deebi'ee mo'atu fedha. Xaaliyaanatti nama harki 20 akka Trump pirezidaantummaaf mo'uu fedha. Harki 58 ammoo Biden fedha. Britain biyyittii jaala Ameerikaa jabduun harki 61 akka Biden pirezidaantummaa tana mo'uu fedha. Harki 13 ammoo Donald Trumpin fedha. Faransaaytti namni harki 64 akka Biden mo'uu fedha. Germanitti nama harki 71 akka Biden pirezidaantummaa mo'uu fedha. Harki 11 akka Donald Trump mo'uu fedha. Ansila akka Biden mo'uu fedha. Biisuun jiraadhellee qooda keessallee qabaachuu baadhullee isaan fedhaa jedha. Luka Anderek. Namni Faransaay ka Paaris jiraatu namni hedduun nam paartii Demokiraat keessa pirezidaantummaaf dorgomuu jiru Joe Biden kan akka dansaayyuu hin beennuu jedha. Akka Trump mo'uu fedha. Waan mo'ama fakkaatu. Maan jennaan nama hedduuttis qarqaaraa fakkanaa jedha. Joe Biden hin beekuyyuu jetti. Sophie Chiles. Pierre Le Goff. Faransaaytti hojjeta mootummaati. Biden beekuu baadhullee yooyyuu bulchiinsi jijjiirame hariyyummaa biyyi ta'e waliin nu jabeessaa jedhe herregadhaa jedha. Warri Barceloonaa Ispeenii dubbisan ammoo filannoon Ameerikaa jireen keessa qooda guddaa qabdi jedhetti herregata. Akki Trump gabayaa irratti Chaayinaan, Awurooppaa fi Eeshiyaallee wallolee wal falmsuun Awurooppaa guddoo miidhee jedhe. Namni Ispeenii dubbisan Sergin. Awurooppaa gama dhiyaatti namni hedduun Trump deeggara. Bara 2019 keessa akka qorannoon dhaaba Pew agarsiistetti warri Poolish harki 50 olitti Trump deeggara. Barsuun keessa Ameerikaatti waraan nagaa Poolaandii feegu achitti ergeef. Trump Kosoovoo keessallee deeggarsa guddaa qaba. Pristiinaa fi Belgrade araarsuuf waan hedduu hojjetee jedhanii achi jaalatan. Awurooppaan filannoo Ameerikaa tan qalbii guddoon eeggachuu jirti. Ameerikaan guyyaa 21 duubatti pirezidaantii filatti. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Amaaraa gama bahaa keessatti weerara hawaannisaan qonnaan bultoota miidhaman deebisanii dhaabuuf kan hojjetu ta'uu ministiriin qonnaa biyyattii beeksisee jira. Ministeerri dee'eetaa akka ta'an obbo Wandaalee Habtaamuu VOA'f akka ibsanitti bulchiisa naannoo Tigraay irraa hanqinni odeeffannoo jiraatus hojiin hawaannisa ittisuu naannoo sanattis ni gaggeeffamaa jedhan. Ragaa hanga ammaatti jiruun Walloo Kaabaa fi Kibbaa godina hawaasa Oromoo fi Kaaba Shawaa gandeen 136 keessatti hawaannisni seenee lafa qonnaa hektaara 87,000 irraa oomisha jiru miidheeraa jedhan. Qonnaan bultootaa fi uummata magaalaa oomisha bitatee jiraatuuf miidhaan ga'e yaaddessaa ta'uun ibsameera. Keessumaa guyyaa hamaa tokkoof jedhanii waan ol kaa'atan qonnaan bultoonni hin qabne maal nyaanne maal nyaachifne jiraannaa gaaffiin jedhu irra deddeebi'ee dhaga'amaa jira. አንድ ፍሬ የያዘ የለም ሙቷል። አገሩ 25 30 የሚያመርት አለ፣ እስከ 10 የሚያመርት አለ። እንደ ግብርናው እንደ ከስቡ ያገኛል። midhaan ija tokko namni qabu hin jiru. Biyyi du'eera. Akkatti qotateetti hanga kuntaala 25 30 yookaan 10 kan galfatan turaniiru. Biyyi keenya biyya oomishaa turte kunoo nu jalaa balleesse malee waan dandeenye maraan ari'uu yaallee dadhabnaan manatti galaa jirraa jedhan. Hojiin namoota miidhaman kana gargaaruu fi deebisanii dhaabuu ni gaggeeffamaa ka jedhan obbo Wandaalee Habtaamuu itti fufanis በተለይ ቆላማ አካባቢዎች እንደመሆናቸው መጠን መጀመሪያ እሸት ይበሉና ከእሸት ነው እንደገና እየደረሰላቸው እህላቸው የሚሄደው። naannoo gammoojjii waan ta'eef jalqaba asheeta nyaatanii sana booda midhaan facaafatan ga'aafii deema. Yeroo reefuu asheeta nyaatanitti rakkoon kun isaan argachuu jechuun itti fufanii oomisha argatan waan hin qabneef hatattamaan mootummaan furmaata argachuu qabaa jedhaniiru. Gargaarsa guyyaa gaafataa jiru keessumaa Walloo Kaabaa, Habruu, Warqee, naannoo Raayyaa gaaffiin kun jira. Gama kaaniin immoo Walloo Kibbaa, warra Baabboo sadarkaa hanga tokkotti immoo Argoobbaa, godina Oromiyaatti Baatii, Jillee, Xummuggaa, Arxummaa, Fursii, Shawaa Kaabaatti immoo Asgarit, Shawaa Roobit, Qawoot, Hagara Maariyaam, naannoo Ankobar rakkoon mudateeraa jedhan. Kanaaf asheeta harkaa qaban fixaa oomishni alaatuun dhaqqabin hawaannisni waan mancaaseef jecha gargaarsa guyyaa isaan barbaachisaa jedhame jedhan. Qonnaan bultoota kana deebisanii dhaabuuf kan danda'amu bishaan jal'isiin akka ta'uu qabu. Kanaafis mootummaan bulchiisa naannolees ta'e kan federaalaa wal ta'uun fala kennuu akka qaban hubachiisan. Kunis haala yeroo gabaabaa fi dheeraa keessatti qonnaan bultoota kana deebisanii dhaabuuf hojjetaa akka jiran ta'uu obbo Wandaalee Habtaamuu ibsaniiru. Tokko immoo hojiin ittisuu hawaannisaaf mootummaan duubatti harkifateeraa jechuudhaan dubbatu.
Obbo Wandaalan garuu hojiin dursanii ittisuu hin hojjetamnetu ta'ee badii kana caalaatu dhaqqaba ture jedhu. Darbee deemee kanneen biroos miidha ture. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gandeen jiran 3,600 keessaa gandeen 136 qofarratti rakkoon hawaannisaa kun dhaqqabe jechuun ibsaniiru. Hojiin ittisaa kun jabaatee ittiin fufu taanaan iddoo biraattis darbuuf carraan akka jiru hubachiisaniiru. Xayyaaronni dawaa biifan akka hin jirre biyya alaa argachuufis yeroo fudhachuusaas dubbataniiru. Garuu kaleessa xayyaarri tokko alarraa biyya seenuu fi ishees gara Harargee Bahaa bulchiisa naannoo Somaaleetti ergamuu ishee ibsanii borii kaasee immoo Kombolchaa fi bulchiisa naannoo Affaar xayyaarri seenu akka jiru dubbatan. Xayyaaronni kun biyya seenuu ennaatti fufan immoo hojii quubsaa hojjannaa kan jedhu qabu. Qilleensaan kan ka'e hawaannisi gara bulchiisa naannoo Afaaritti deebi'aa akka jiruu fi Tigraayitti ce'uusaa odeeffannoon jira. Bulchiisi naannoo Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduu rakkoon jiraatus waajirri ministeera qonnaa kaayyoon keenya misooma bu'aa qonnaan bulaa eegsisuu waan ta'eef eessayyuu yoo ta'e seennee hojjannaa qonnaan bulaas kan Oromiyaa kan bulchiisa Amaaraa kan Tigraayii jedhanii ituu addan baasin ija tokkoon ilaallee waliin hojjanna jechuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Obbo Daawud Ibsaa guyyaa kaleessaa mana isaanii keessatti otoo miidiyaadhaaf ibsa kennaa jiranii qaamoleen nageenyaa namoota mana isaanii keessa turan hidhanii ibsichis akka adda citu taasisuu isaanii dubbatu. Komishinni Poolisii Federaalaaf Poolisiin Magaalaa Finfinnee irraa deebii argachuuf irra deddeebinee yaallus qaama himannaa kanaaf deebii kennu hin arganne jedha Muktaar Jamaal gabaasa guutuun kuna. Hayyu duree adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Daawud Ibsaa adeemsa hojii dhaabichaa irratti ibsa miidiyaatiif kennaatiniin akka turan dubbatan yeroo kaleessa qaamoleen tikaa dhufanii mana kiyyatti ibsichallee addaan kutanii namoota manaa qabaniitiniin deeman jedhaniitiniin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti. Ibsi miidiyaa obbo Daawud Ibsaa sabaa himaaleedhaaf dubbataatiniin turan kuni yeroo kallattii feesbuukiitiin darbee gidduutti wacni dhagahameetiniin addaan citullee viidiyooleen mul'atan miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti tamsa'aniitiniin jiru waan ta'e jedhan obbo Daawud akkasitti dubbatu. Saddeetii walakkaa jechuun naannoo masalatti ibsa gaazexeessitootaaf kennaa jira. Isa sana warri community leaders and elders warra maanguddootaa fi hoogganoota hawaasaa kana fakkaataatu sheekota wayii amma tokko dhaggeeffachuu dhufaniiru. Kun nama muraasaa sanuma akkuma ibsa sana jalqabeen ijoollee waajjiroota balbalarra jiranii reebanii ijoolleen namatu dhufee se'anii banti. Qabeema waliin cabsatanitti seenan federaal poolis egaa yeroo ilaalan humna guddaa fuuldura sanatti akkasitti humna guddaa hiriirsaniiru makiinaa piikaappiidhaan gara piikaappii 3-4-5 arganu. Sana booda ol seenanii gaazexeessitoota baasaa kanuma qaban jedhanii maaliif akkuma kanaan dura gaafataa ture waraqaa poolisaa qabdumoo waraqaa mana murtii qabdumoo eenyu sin ajajee nuti ajajamneeti abaluu isaanii himu. Kana baaftan malee siin baanu jedhanii ijoollee jira dubartootatu jira sororkaanii haala kana keessatti egaa gaazexeessitoota sana humnaan fudhatanii deemanii. Eenyu qaamni kana godhe qaama tikaa keessaa isa kaminni? Federal poolisiidha warri tikaa waliin jiru nama beeksisaa isaan warra civilian close uffatee jiru. Abaluusaa eenyu beekna namni keenya abaluusaa qaama waliirraa jedha. Qaama waliin kun kan biyya balleesse abaluusaa beekamu. Isaanis gaafataman fudhanne yeroo akkanuma himu. Qaamni olii kun kan jedhu daawwanne kun gara fuulduraatti verifaayi kan ta'u. Warri dhufe kuni afaaniin isin gaafate kallattiidhaan waa kana tolchitan waa kana balleessitan isiniin jedhee isinitti dubbate maayin? Homaa natti hin dubbanne warra waardiyootaan warra waardiyoo wajjin xiqqoo wal gaggaafatu turanii maal barbaaddu isin
Yeroo jedhu gaazexeessitoota as keessa jiru isaaniin baasaa jedhaniiru. Kana baafnu malee asiin baanu ajaja fudhannee jirra jedhanii egaa ijoolleen kun warra xiqqoo ishee gara waan itti waan deemeef